Ashama akkam jirtu maatiin Calee Akaadaamii guyyaa har'aa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira jechuudha. Remedial Chemistry Unit 4 yeroo darbe waa'ee solutions concentration yookaan ways of expressing concentration kan jedhu paartii jalqabaadhaan waliin ilaallee turre jechuudha. So paartii keenya har'aa irratti immoo moolaaritiin maal akka ta'e kan waliin barannu ta'a jechuudha. Moolaaritii jechuun maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So chaanaala kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gochuun nu hordofuun dagatinaa isiniin jenna. Amma kallattiimaan gara barnoota keenyaatti ceena. So akkuma beekamu moolaaritii jechuun maal akka ta'e hin beektu baay'een keessan jechuudha. So moolaaritii jechuun maal jechuudha? Qubee maaliidhaan bakka bu'a? M kaapitaaliidhaan kan bakka bu'udha jechuudha. M kaapitaaliidhaan bakka bu'a. So moolaaritii jechuun it is a concentration or molar concentrations of it is measure what the concentrations of chemical species. Species keemikaalii tokko kan ittiin maal goonudha jechuudha. Meejor goonudha yookaan concentration keemikaala tokko kan ittiin maal goonudha kan ittiin safarru yookaan immoo meejor goonudha jechuudha. So akkasumallee maalidha? It is what a solutus in the solution yookaan immoo wanti tokko solutiin tokkoo fi solutioniin tokko concentrationii sana keessa hammamiin akka inni jiru adda ittiin baasuu fi kan fayyadamnu jechuudha walumaa gala. So formulaan isaa akkamidha? Molarity equal to N over V. N jechuun maal jechuudha? N jechuun number of solute jechuudha. Number of solute or mole of solute kan jedhamu jechuudha. So N jechuun maalidha? Moles of solute isa jennudha jechuudha. Moles of solute gaafa ta'u V'n keenya immoo maalidha jechuudha? V'n keenya liter of solution yookaan volume jechuudha. Liter of solution jennee isa waamna jechuudha. Yookaan V'n kun maalidha jechuudha? Volume dha jechuudha. So walumaa gala molarity jechuun molarity equal to moles of solid over liter of solution jechuudha. N jechuun moles of solids kan jennee bakka buusnudha jechuudha. So akkasumallee the SI units of molarity is mole per meter cube or mole per liter jechuudha. Unitiin waltaawaa molarity yookaan system international unity kan molarity maalidha jechuudha. Inni beekama traditionality kan beekamu maalidha? Mole per liter jechuudha. Sababni isaa asitti molaritiin keenya maal jennee? Molarity jechuun moles of solid over liter of solution jedhani. Moles of solidiin immoo maaliinidha kan inni laatamu? Mooliidha jechuudha. So yeroo kana liter of solutioniin keenya immoo maal jennee? Litiriidhaan wanta solutionii wanta tokko litiriidhaan laatama jechuudha. Fakkeenyaaf milileetiriidhaan nu laatamuu danda'a. Milileetirii sana immoo gara litiriitti deebisna jechuudha. So kanaafiyyuu unitii waltaawaa molarity maalidha jechuudha? Mol per litiriidha jechuudha. So as keessatti wanta nuun adda baasuu qabnu maalidha jechuudha? Molarity gaafa hojjennu wanta lama arganna jechuudha. Substaansii lamatu jira. Isaanis maalidha? Moles of solid. Moles of solidii fi maalidha jechuudha? Liters of solution jechuudha. So moles of solid jechuun maal jechuudha? Moles of solid means this refers amounts of substance. Substaansii wanta sanaa yookaan wanti sun maaliin kan identify ta'udha jechuudha? Mooliidhaan solutionii sana keessatti yookaan solutionii sana keessatti wanti bulbulameeru sun substaansiin sun jechuudha maaliin kan adda ba'udha jechuudha? Mooliidhaan yookaan immoo mooliidhaan kan ittiin maal goonudha? Kan adda baafnudha jechuudha. Maaltu? Moles of solid jechuudha. So liters of solution jechuun immoo total volume of solution. Solutionii sanaa jechuudha. Total volume of solution not just what solvent. Solvent osoo hin taane kan solutionidha jechuudha. So kanaafiyyuu wanta meeqa ilaalla jechuudha? Molarity keessatti substaansii lama jira jechuudha. Moles of solidii fi liters of solution jechuudha. So fakkeenya fudhannee ilaallu. Fakkeenyaaf akkuma asirraa mul'atu example tokkoffaarratti if you dissolve 1 mole of sodium chloride in 1 liters of water. Fakkeenyaaf ashaboo
moolii tokko bishaan liitira tokko keessatti yoo bulbulleedha. The molarity of solution is 1 molar or 1 mole per liitiriidha. Kana jechuun as keessatti maalidha? 1 liter of H2O keenya maal jechuudha? Solutioniidha jechuudha. So kana jechuun molaritiin akkuma sila fakkeenya formulaa isaa keenya molaritiin maal jedhamne? Molarity equal to moles of solute over liters of solution jedhamne. Moles of solutiin keenya immoo sitti meeqadha? Solutiin keenya 1 mole of sodium chloride jechuudha. So kanaaf 1 mole over liter of solution in keenya immoo 1 liter of H2O dha yookaan immoo liitira tokko bishaanidha waan ta'eef maal goona jechuudha? 1 liitirii ta'a jechuudha. So tokko gaafa yeroo meeqa arganna? Tokko kanaaf iyyuu mooliin immoo mool per liitiriin immoo yuunitii wal xaawwaa maal jedhamne? Moolaaritiidha. Kanaaf iyyuu 1 mool per liitirii ta'a jechuudha. So kanaaf iyyuu as keessatti maal adda baasuu qabna jechuudha nuni jalqaba wanta kana solve gochuuf kamtu moles of soluteidha kamtu immoo liters of solutionidha kan jedhu adda baasuu qabna jechuudha. So fakkeenyin lamaffaan if you dissolve 0.5 moles of what? Sodium chloride in 0.25 liters of water. So what is the molarity cell? So asittis maal adda baasuu qabna jechuudha? Kamtu solute akka ta'ee fi kamtu solution akka ta'e adda baasuu qabna jechuudha. So akkuma beekamu unitii isaallee ilaallee adda baasuu dandeenya jechuudha. 0.5 moles jechuun maal ta'uu isaadha kan inni agarsiisu number of moles of solute ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. So kanaaf yeroo sana maaliin barbaadna? Molarity equal to moles of solute over liters of solutionidha. So akkuma asirraa mul'atu jechuudha 0.5 moles divided by 0.25 liters equal to 2m or what? 2 mole per liter nu laata jechuudha. So molarity haala kanaanii adda baasuu dandeenya jechuudha. So kan biraan maalidha? As keessatti wanti isin adda baasuu dandeenyu key points yookaan immoo pointiin inni guddaan waa'ee molarity gaafa haasofnu isa kamidha jechuudha. Yoo higher molarity ta'e, if it is higher molarity, it is means what? Concentrated solutionidha jechuudha. Yookaan solutioniin sun maalidha? Concentratedidha yookaan immoo concentrationiin isaa maalidha jechuudha? Baay'ee cimaa kan ta'edha jechuudha. Garuu lower molarity yoo ta'e, lower molarity means more diluted solutionidha jechuudha kan inni ta'u. So kanaaf iyyuu garaagarummaa isaa akkasiin adda baasuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo molarity jechuun maal akka ta'e haala kanaan hubachuu dandeessu jechuudha. So walumaa gala molarity jechuun maalidha? Molarity jechuun moles of solute gaafa liter of solutionidhaaf maal goonu hirruudha jechuudha. Yookaan immoo akkasumarraa mul'atu molarity means n over v yookaan immoo moles of solute over liter of solution. So the SI units of molarity is what? Mole per liter jechuudha. So amma kallattii maal gaaffii tokko kan wajjin hojjenne ilaallu ta'a jechuudha. So gaaffiin keenya jalqaba akkuma mul'atu maalidha? 50 gram of sodium bromide is dissolved in 400 ml of solution. What is the molarity of solution? So jalqaba kan hojjechuudhaaf maal keenya adda baasuu qabna jechuudha. Kamtu soliitii fi solutionii akka ta'e adda baasuu qabna jechuudha. So solution maal goonan jedhee jalqaba maal akka ta'e adda baasuu qabna. So akkuma beeknu formulaan keenya maalidha? Molarity equal to moles of solute over liter of solution. Liter of solution jechuudha. So as keessatti maal gochuu qabna? First 50 gram of sodium bromide gara maalitti jijjiiruu qabna jechuudha? Gara moolitti jijjiirraa jechuudha. Sababni isaa unitiin kan nuti ittiin hojjennu moles of solute solutiidhaan yookaan molesiidhaan kan hojjennu jechuudha. Solutiin keenya maaliin nu kennamuu qaba? Mooliidhaan nuuf kennamuu qaba jechuudha. Asitti garuu akka mul'atu maaliin kenname? Giraamiidhaanidha jechuudha kan inni laatame. Kanaaf iyyuu maal goona? 50 gram of sodium bromide over maal goona? 1 times achi booda soodiyemii fi biroominidha jechuudha asitti kan jiru. Moolsii argachuuf immoo maal gochuu qabna jalqaba? Kan soodiyemii biroominii atomic mass isaanii beekuu qabna jechuudha. So gabatee pireedikii irraa fi soodiyemii meeqa jechuudha atomic massiin isaa 23dha.
akkasuma biroomiiniin immoo meeqadha? 79.9 jechuudha. So yeroo kana walitti gaafa kana daanu meeqa arganna? 2.9 giraam per moolii arganna jechuudha. So erga soodiyem biroomaaydiin tokko 2.9 giraam per moolii erga ta'eeti giraamni 15 kun immoo soodiyem biroomaayidii meeqa ta'a kan jedhu hojjenna jechuudha. So yeroo kana maal ta'a jechuudha? Times 1 mole of sodium bromide meeqa ta'a inni? 2.9 giraam per moolii ta'an. So yeroo kana maal ta'a jechuudha? Kan nuun amma barbaadaa jirru maalidha? Sodium bromide qabda jechuudha asiiti. Maal barbaadaa jirra jechuudha nuun asiiti? Moolii keenya barbaadaa jirra jechuudha. Moolii wanta barbaadaa jirruu fi giraamii kana maal goona? Giraamii kanaan balleessina jechuudha. So yeroo kana maaltu nu hafe? Asitti moolii duwwaan nu hafe jechuudha. So yeroo kana 15 meeqaaf irra jechuudha? 2.9 irra jechuudha. Maal argachuudhaaf? Moles of solidity keenya argachuudhaaf. So yeroo kana meeqa arganna jechuudha? Kana gaafa waliif hirtanii 15 2.9 gaafa hirtan 0.14577 giraam per moolii arganna jechuudha. Yookaan moolii arganna jechuudha. So kun kan maalii jechuudha? Moles of solidity keenya ta'a jechuudha. Moles of solidity kan sodium bromide jechuudha. So taansii kan biraan kan nuun maal goonu barbaannu maalidha? Liter of solution asitti maaliin nu laatara? ml dhaan yookaan milliliitiriidhaan nu laatamee isa jiru kana gara liitiriitti deebifna jechuudha. So yeroo kana maal ta'an immoo 400 ml over 1 times 1 liitira jechuun immoo maal jechuudha? 1000 ml. Kana jechuun 400 gaafa hirtan meeqa ta'a? 0.4 liitirii arganna jechuudha. Salphaamatti. Erga kan arganne kun maal keenya ta'e jechuudha? Liter of solution keenya jechuudha. So amma foormulaa keenya fayyadamna jechuudha. Molarity equal to moles of solute over liter of solution. So yeroo kana moles of solute keenya meeqa? 0.14577 gram per mole. Gram per mole osoo hin taane moolii. So achi booda maal ta'a? 0.4 litir. Maal keenyadha 0.4 immoo liter of solution keenya jechuudha. So kana gaafa waliif hirtan xumura irratti meeqa argattu jechuudha? 0.364 argattu jechuudha. 364 mol per litir argattu jechuudha. Kun maal keenyadha? Molarity keenya jechuudha. So gaaffii kanaafi deebiin keenya inni xumuraa meeqa ta'a jechuudha? 0.364 more per liitirii ta'a jechuudha. So jalqaba isin kan gochuu qabdan asitti giraamiin akka nu laatamee jiru maalitti deebisuudha jechuudha? Gara moolitti deebisuu isin gaafata jechuudha. Gara moolitti deebisuuf immoo kan maalii kompaawundii sana atoomik maasii isaa beekuu qabdu. Isa walitti daatanii maal gootu jechuudha? Moolii argattu jechuudha. Kan biraa liter of solution keenya argachuuf ml dhaan isa laatameeru gara maalitti deebisuu isin gaafata jechuudha? Gara liitiriitti deebisuu isin gaafata jechuudha. So hubattanitti jedhee yaada. Paartii itti aanuun immoo waa'ee moolaalitii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole ta'e sheer gochuun akkasumallee laayik gochuun gaaffii yoo qabaattan immoo karaa koomentii nu gaafadhaa. Xumura boqonnaa irra gaaffilee jiran waa'ee kanaan kan wal qabatan viidiyoo haaraadhaan kan walitti deebinu ta'a. Akkasitti nagaan nuuf tura.